wallahi biranda ka jeetin qophitti jira namma ga pranki ta'us gaafan arke okay pranki eegate jeetuma itti dhiisa ammoo warruma unoo eegumanni obboleetiitiyya wajjin akkana jeetti namni ol bee xiqqoo rirrifate malee pranki akka ta'e namni hedduun amma koomentii isaa jala yoo agarte eeganni osoo ni viidiyoo waliin baasin dura pranki nun godhin qofa jaaniin walleen amma dura pranki godhee tureen saaruus irratti. Nah namni ni beeka isa kana inni sodaatan fuudhu saniifi. Akka fuune beekaniif dura baran beekta. Kanasiitu itti gaafatamu saayiba keeti. Gaafoo toppika keenya irratti deebinaa dhugaa namni takka beekta badii isaatu eega fibbeese wanni hundi xumurame. Namni keenya ni beekta ajandaa barbaadaa waan arge kana irratti wal gorfachuunis oduma jiruuti waan takka iji harkatan sanirra waa hedduu balleeysan beekte waa hedduu balleeysan kana keessa waan namni kun gaariis ni dalagaa niis ni dogongora malaayikaan ilma namaati ilmi namaa ni tolchaasi ni balleeysaasi haa ta'u garuu namni kun yoo badii gartee bikkanni badiitti qabu badiinsa akkana jaani wal gorsanii gartee badiirraa wal qabu bareedaadha haariya badii tanarratti ammaas badii biraa walii nama kanaas aarsanii waan biraatis deebi'ee waan inni jeesaniis waraabbatanii haariya maxxansanii hedduu wal miidhuu fedha namni keenya waan maaliif akkanaan beeku haa ta'u dhugaadha Franki ni dalagamaa ni hojjetamaa miidiyaa akka hawaasa biraattis ni dalagamaa garuu ammoo haa ta'uti Jaafar waan balleessees ni qaba waan balleessa kana garuu fuudhanii miidiyaa irra baasanii kanu beeku kanu beekne jidduu gartee biyya guutuu waliin ga'urra isa akkana liivillee qoban naqanii haa wajjin garee guruppii ta'anii yoo wanne kun nurraan fakkaatu nuti akkana nama akkanaati jaanii gaa wal gorsanillee bareedaa ture ammaas gaa inninis dogongoree warri isa wanta godhe saniis dogongora bikka lamaas amma ummata saniis gartee bikka silaa isa gorfattan akkana goote jetteeni haareetti ammaas isaanuu dogongora isaanii keessaa baastee haareetti dogongora kanaas sirreessita beekee ammas akkas meesa bu'aan kiyyaa asirratti jechuun waan takka dubbiteeti fakkeenya murtii guutoo faanii saataatu ijoollummaan taanu amma akka inni jeetti isa dura maxxansee yaa obboleettii faa wajjin maarree ta'e jee fakkeenyaaf riiba faa keessa fidee fakkeenyaaf mee waan san dubbatuun isaaf namoonni isa fakkaatanillee wanti kun gaariidha meeree duba Safwaan. Murtii guutoo gaalagaa miti ijoollee teenya obboleessa keenya namaanuus beeku Jaafarillee numa beeka. Alagaa miti garuu ammoo murtii guute nuti raayinu akkasii akka amma gaa barreeffama san ta'uu hin qabu maaliif nama nutuu haif dura ilaallu nama jabaadha murtii guute gartee namni tokko gartee ni balleessa dhugaadha inninis amma nama daawwitii teenya odoo Jaafaruu balleessee jiru deebi'ee inninis gisee balleesse namni dura ilaallu kun rakkoo beekte murtii guute jechuun dhugaa nama hedduu nama keenyaafis rakkatuun akkaan beekutti namaan itti dhiyaadhee harkeessi hedduu nama jabaadha kanaafuu inninis gartee ilmi namaa numa balleessa takkaa aaraatu isa godhuu mala namni hundi gartee akka yaaddutti yaadu amma akka Jaafar yaadutti yaaduu hin danda'u atiis yaaduu hin dandeessu namni irra guddaan akka biraa fudhatee jira wanni kun dhugaadha akka aadaa teenyaattis akka amantii teenyaattis obboleettii gartee bifa saniin akkasitti hayyamamaa miti gartee haa ta'u garuu obboleeyyan keenya kun akka inni Jaafaritti yaade daranitti akka inni yaade odoo hin ta'in akka biraa yaadaniiti isaan gaa jechoota laalafeellee nama tokko jechaa jiranii kanaafuu babal'achaa jira amma gartee yeroo ammaan tana waan kana dhaamsanii Jaafaris dhugaadha balleessa namni ni hojjeta jeetis hojiis keessanii bu'aa haa ta'u waan akkana sooshaal miidiyaa gubbatti ni beeyta wallaahi silaa wanni gaa yoo ni hojjanna jenne beeytee akka gaa hawaasa faranjiitii fi biyyoota adda addaa yoo ni hojjanna jenne waa hedduu jira garuu waa hedduu ammaas tanuma nu qabdu jira amantiin nu qabdu
Safuwaan kiyya si'a afaanii illee hin qaba. Bar hadiisni kunuu bar akkaataa hawaasaatiin himama obboleessa kiyya. Hadiisnummaan rasuulaa kun amma bar silaa shari'aan too'ee waan hambiftee qabdi. Ammoo mee fakkeenya mee sheeka feete gaafadhu. Hadiisni ilmi dhiiraa tokko dhaabbattee fincaanuun haraamijuu hin jiru. Garuu fincaan najisa waan ta'eef yoo sirra bu'e goggooyfadhuu jira malee dhaabbadhuu fincaanii dirqama yookaan taa'ii fincaanuun irra filatamaa waan ta'eef malee wanni haraami yookaan gartee diliin sirratti deemtu hin jiru jechuudha dhaabbattee fincaante. Ammoo safuwaan irraan tana dirree dawaa keessa dhaabbattee yookaan harar keessa dhaabbattee yoo fincaante irraan tana namni ishi tole siin ijaa. Haaloo saalan garuu immoo wanti kun lakkii kanaa dhaabbadhaaf hin laalle akkaataa hawaasaatiin wanni hundi deemamaa jechuudha barbaadeetu waan ati ittisan irratti firaankii isaatu hatta shari'ummaanu. Dhugaa keeti wanni hundi gartee akkaataa naannoo ati jiraattuu fi hawaasa keessa jiraattuuti. Saniifuu akka amantiittis wanni kun nu biratti baratamaa miti wanni akkanaa hin jiru amantii keessaas. Akka hawaasummaa biyyattis namni kun gisee waa dalagu waa hedduu ofirraa ilaaluu qabda. Wallaahi waa hedduu jira wanni daleenyu. Namni gaa maallaqaaf jaamalee oduu maallaqaaf daleenya viidiyoo tokkichi qarshii doolaara 1000 meeqatti shalagamu ni daleenya. Garuu maallaqaaf miti ka dalagamu jechuudha. Yoo maallaqaaf jette qalbiin teetuun ni baatii odoo maallaqa laaltu addunyaa keessaa baata. Diina keenya kabajnaa deebii diina sheekkootuma keenya warra kabajaa qabu kana kabajna duraan dursee waan hin taane dalaguun nuti nuufis isaaniifis gaarii miti. Maaliif isaanuu bikka silaa daawaa biraa ittiin dalagan gartee yeroo isaanii fuunee nurratti dalagan hoggaasa isaanillee rakkoo keessa buusnaa jechuudha. Akkasitti namni waa hunda asirraa ilaaluu qaba. Maatiis ni ilaaltaa jireenya hawaasa keessa jiraattuutis akkasitti haala dandeenyutti ifumarraa eenyu jechuu gisee waa daleenyu warri sooshaal miidiyaa irra jiru kana namni keenya ni beekanii waan xiqqoo takka barbaada waan xiqqoo takka qabatee gartee fiiga. Ammallee tun waan xiqqoodha jechaan jiru beeytee waan xiqqoo fuunee fiiguu odoo hin ta'in wal gorfachuu haa barannu. Kanaan biroo fi murtii guutuu qofaa miti namoota hedduudha walleen jaabaris murtii guutuu qofa arkeensiyaa namoota hedduun arkeewu hatta nama amma akka haariyaatti Oromoo waan kana laaftutti ilaalinaa waan jireenya hawaasa keenya keessa hin jirre nu fidanii nama kana nu adabamuu qaba takkaa jechaa jiranii jira. Kanaafuu namoonni hundi gartee jaabaris karaa dindoon gartee nama isaa dhiifama gaafatu. Namni ni balleessa gaa'ee wanni hin tolle hin jirtu. Lubbuun namaatu gartee taphate takkaa'oo gumaadhaan yookaan araaraan akkuma teettu nageenuma buusan jechuu lubbuu namaatu. Akkasii safuwaan kiyya beeytee ilaala asirratti immoo nama reefuun tana wanniiniifin fakkeenyaaf jaafar keenyaatis gara dandeessu anis akkaataan itti danda'uutu kana beete anamma gama kiyyaan waa takkan barreessin waa'ee dhimma isaa irratti leennoo maaliif hin barreessini nama kana namaan itti dhiyaatu jechaan silaa feesbuuk irra juunii barbaadu namaan barreessee arrabsuu yoo fedhe arrabsuu danda'u garuu namoonni kaayyoonii fi akkasii carraa akkasiillee dhabee dhugaadha wanti kun waan nama mufachiisu haa ta'u qeeqni kun lameen tokko qeeqa gartee akkaataa ati dogoggora kee bartee irraa deebituu fi qeeqa jibbiinsaati. Hedduu immoo qeeqni jibbiinsaa sayyoonii fi kasitti dhufutee takka ati waan san matuma galee dhiiftee irraa galte ta'a takka ammoo akkuma kiyyaa kanan mata galee dhiiftee irraa galte ta'a takka ammoo irraa baratteeti deebite ta'a. Anamma yuutuubii dhiiseetiin jira yuutuubuma waan jaamuu dhiiseetiin kunoo baatii meeqa baatii 5 moojaa geetiin jira takkaa guyyaa takka viidiyoo irra maxxanseen beeku jechuudha. Garuu viidiyoon irra maxxansee ittiin wanti jechuu danda'u viidiyoon ani gaariidha jee kun amma jaaffeen maal jee ture yoon ifin ajnabiyyaa fidee wajjii hojjedhe shari'aan naaf hin hayyamtu saniifin dhiisee obboleettii xiyyaa hojii hojjedheen fakkeenyaaf obboleettii isaa sanii hojiin hojjechuunis isan baasne ajnabiyyaa san dhiisuunis isan baasne jechaadha. Ammoo haa ta'u akkaatuma hundatti dogoggoree jira.
Ta'isa dogoggorsiisa guddaan obboleettii ta'uu kana namni hundi irratti mufata. Murtii Nuseeni mee biroo. Mee murtii guutoo keenya kottu mee. Mee kottu. Asumaan goseeni asumaan haasawina. Mee kottu seeni osoo nuti egaa damiina goonee xiqqoo wanti godhe damiina keenya illee otoo nuti onnee nuti ati nu gorfatuu dhiiftee egaa. Namuu bara akka fedhii yaaduun qabuuti habiibi innis akkatti fakkaatee godhe gartee namuu wanni warrummaan koomentii guutuun akkatti fakkaatee godhe namuu akka fedhii yaaduun danda'u jettee. Sabu'aan murtii guutuu jalatti agartee turte. Lakkii achiin meeseeja na ergesaniif hin bari wal siin jiraatte seenii jechuun jira. Ahaa okay. Itti barreessi haa dhufu. Meeseen ijeeni haa dhufu. Jaapeenis beetee walleenuu gaasan ummatutti wanti jeensa akkaateetti sanii qacoollatti itti anaannate gaa jechuun laallu maaliif akkasi beektaa safuwaan kiyya. Anamma. Hadiir wanta fee bulook irraan jira seenuun dadhabee naan jiru. Lakki peejii yeroo bilook jirta awoonni ni akka maano tuttuqaan isaa akka jiratti bara. Warra maanoo tuttuqoo kochiistaa. Maanoo gisee tuqan dhawu wanti hin geessa kuntee xollaa ifaan san mee isa jira. Laalii naqee. Jaafarni qofaltaa isaa ijaa ni qofaltaa too nuti nu qofaa qofluu qabaarsira. Laa Jaafar dhugaa waan godhe kana hundaa ammaas deebii taa'eetii ifumaa fi wareersee ifiin deebi'ee ammaas waan silaa namni siin jee ati dhibba gootee ifiin jette deebitee namni koomentii gisee waan akkasii dalage. Kuni peejiidha jiin safuwaan kiyya mee haasawaa dhiifama kuni peejiidha jiin feesbuukaa miti. Okay, no dhagiyaan si'a meeqa isiniin jaan. Qoy mee akkatti wanni waliin goonu biintiyyee intala baadiyyaa. Ati argi. Laal jara keenya dhageeffadha. Wanniin isiniin jechuu barbaadu takka. Keessattuu ijoolleen Harargeedha. Mee waan takka isin himu. Hogguu wal darbannus hogguu kan wal darbannu fa'a. Xiqqishoo walaa dhiifannu. Namni tokko laal akkuma bakka biraa hogguunii fi namoonni akka safuwaan kun dhageeffadha. Ani dhugaan isiniin jaa cinaa safuwaan hin go'an amma an safuwaan cinaa hin qabu. Murti guutoo isaatu isaan cinaa hin qabu. Leenna'u ani wallaalaa irra wallaalaa keessanii utosuu keessanii. Ammoo hogguunii fi warroonni akkanaa kun dhufee nu gorsan warri ka yaasinii fi warri ka gartee safuwaan faan hogguunii fi dhufanii nu gorsan hogguunii fi gartee waa dhaabuu abumuwaas faan agartanii hogguunuu qaban qabamuu waliif qabamuu takka haburru darbanneetis akka qoraan warri keenya akka jee dhageessanii qoraan hin darbanii jaan boodoo waan shitetan dhabanii dhageessanii kanaafuu darbinii ol fageessuu adiif ayyee maal jee haariyaatti seenaa jee peejii kee ammallee dadhabee jira akkam jettan ayyee akkana yoo goone peejii keetii irratti wanni kun maaliif jennaan safuwaan kiyya anamma dhugaa rabbii dubbachuuf Abu Muaz tokko hedduun galateeffadha beetee safuwaan kiyya leenna'u maaliif silaa nuti illee aadaa akkasiisan isin illee nu qabaattani jeetii yaada hogguu nuti dogoggorre wallaalummaa keenya sanitti chaalenjuu hin laalu waan keenya san nu bira dhaabbateeti amma namoonni kaan ajendaa ittiin si godhatu filoo ittiin si hoddommeeffatuu fi waa'ee keetirraa haasoo yookaan ammoo si wanti godha gaarii sitti fakkaate ammoo warroonni kasaasan akka ati qaanfattee isuma kanaafillee jettee badiitti illee hin deebine warroota si godhan keessaa kanaaf dubbii obboleessa keenyaa kana akka namni hundillee nu hubatee waan kana gartee innillee akka dhiifama gaafatee wanni ijuuf gara peejii keetiitiin illee taatu deemnee murti guutoos finnee inninis waan murti guutootti qirii qabu kana yookaan ammoo keessaaniis haa ta'u tasaa keessaan finnoo rakkoon qabu murti guutoo yoo ta'ee humbaan ammoo gara peejii keetiin sanillee dhufee waan kana gartee akka dogoggorate hawaasaaf amanee hawaasa akka jiruutu dhiifama haa gaafatu yaada juun qaba. Saniifuu peejii keetiirra nuuseeni yoo dandeenye nuti si dhufnaa yoo hin dandeenye ammoo Jaafarri yaammadhu namoota silaa barbaachisuus yaammadhu ammumaan tana yoosoo yeroo itti hin qabne daqiiqaa 15 illee taatu fudhannee
akkasii waan kana arrumatti namoonni maaliif amma hedduun koomentii jala namni waan ajaa'ibsitti ta'u guyyaa lamaanuu deemu ammaan tana maanuu kaafta warra juufaa jira.